warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtanii fayyaa keessanii. Nuti naga jirra alhamdulillah rabbil alamin. Bakkuma jirtanii nageenya rabbii rahmanni isaa isinirraa jiraatu. Isiniin jecha har'as akkuma baratame qophii keenya barsiisuu fi bohaarsoo qabannee dhufneerra. Akkuma qophii kanaan darbirraa akka laaltanitti barattanii gammaddan abdiin qabnaa yaada keessanirra hundoofne kana fiduu eegalleerra. Torbaan darbe guyyaa darbe keessatti bilbilli miidhaa akkamii haawwatu yookiin immoo faamilii irratti gahuu danda'a. Hojii hojjetan bilbila yoo fayyadaman kan jedhu raasuufnee turre. Har'as sanumaan wal qabatee daa'immanii bilbilli miidhaa akkamiirraan gahuu danda'a kan jedhu qabannee dhufneerra. Kanaaf waan xumura qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Chaanal keenya immoo like, share, subscribe gochuudhaan faamilii keessan biraan gahaa. Qophii keenya darberraa akka barattanii fi akka itti bohaartan abdii qabna. Har'a immoo kan laallu akkuma isheen jette miidhaa bilbilli daa'imman keenyarraan gahu kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana teknooloojiin babal'ateera. Teknooloojii babal'ate kana keessatti ijoolleen keenya umrii daa'imummaa irraa ka'anii hanga umrii dargaggummaatti bilbila qaama isaanii godhatanii warri itti dhiisee miidhaalee adda addaaf saaxilamaniiru jechuudha. Yaa dhugaadha. Yeroo ammaa dhugaadha. Kanaaf miidhaawwan nu laallu tokko tokkoon hanga danda'ame keessa isinii deemuuf ni yaalla. Sa'aatii qabnutti fayyadamne jechuudha. Isaan keessaa qorannoowwan adda addaa jiru. Qorannoo sanniin illee keessa kan isinii baanuu fi akkasuma dhumarratti immoo wantoota maatiin ijoollee isaanii telefoonarraa ittisuu ittiin danda'an maloota akkasiisan kan irra isinii baanu ta'a jechuudha. Yaa akkuma inni jedhetti jalqabaa wanti nu isiniif dubbannu rakkoo akkamii akka sammuu ijoollee keenyaa irratti uumuu danda'u isiniif qabannee jirra. Isa keessaa mata duree isa jalqabaa kan goon raadiyeeshinii qabaachuu yookiin immoo kaansarii fiduu danda'a isa kan jennudha. Akka qorannoon Pew Research Center ibsutti jechuudha. Akka qorannicha kanaatitti ijoolleen umrii daa'imummaa irratti maatiin telefoona akka fayyadaman kan itti dhiisan jechuudha. Qorannoon kun maal jedhaa? Ijoolleen umrii waggaa 5 utuu hin guutin bilbila fayyadamuu eegalan yookaan immoo bilbilaan wal arguu wal qunnamuu itti akka maatiin itti fayyadamutti bilbilaan wal qunnamuu danda'an haga parsantii 60 kan ta'u jedheeti kan ibsu qorannoon kuni. Qorannoo kana keessaa wanti arguu dandeenyu ijoolleen umrii 5 jechuun laalaakaa ijoollee baay'ee xiqqoodha. Biyya keenyatti keessattuu umrii 5tti telefoona arguu dhiisitii ijaanu arguun ulfaata telefoona harkaan itti fayyadamu. Amma naannoo magaalaatti baadiyyaa naannoo magaalaatti dhiyaatutti baay'ee baratameera. Namni qabaannaan daa'imman yookaan keessa seentee fuutii yookaan osoo hin argin fuutii. Baratamaa garuu biyyatti sedduu baratamaa jira bilbila kennuun kun. Dhugaadha. Kanaaf akka riisarchii kanaatti parsantii 60 kan ta'u ijoollee umrii 5 gadiiti kan telefoonatti expose ta'ee jiru jechuudha. 60 san keessaa umrii ijoollee waggaa 5 san keessaa parsantiin 31 ka ta'u ijoollee waggaa 2 gadiiti. Ijoollee waggaa 2 gadi jechuun kan reefuu dubbii barachuu eegalanii kan haasawuu eegalan jechuudha. Haasawuun eegallee ijoolleen dhalattuu ji'ootatti jiru waggaa takka akkas jiru maal iyyuu bara yoo gabbaan hedduu isaanii argina. Istoora yoo deemtu argita, kilinika faarmaasii iddoo yoo deemtu jaruma bakka baatee eerfoonii godhatanii geema taphatu. Normaali geemii kanarratti mooronni jedhu sanuma keessaa immoo normaali akkuma namaatti yoo laallu iddoo keessatti yeroo jarri YouTube banatanii ilaalan advertaayizariin jidduu keessatti dhufu hin jira beekte daa'imman karaa faamiliin guddisuu fedhurraa wantichi advertaayizariin sun yookiin immoo beeksisni gidduun dhufu sun daa'imman sanii wannaa isaanii jijjiiruu danda'a beekta. Waan hin taane argitee viidiyoowwan hin taane wantoota argitee daa'imman keenya araada adda addaa qabsiisuu danda'anii fi viidiyoowwan ijoolleef hin taane kan ijoolleen arguu hin qabne umrii isaanii kanatti arguu hin qabne hedduu advertaayizimentii san irratti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf maatiin keessattuu gahee guddaa ijoolleen akka waan kanaaf expose ta'an yookaan immoo akka telefoona kana addaatti isaan godhan gahee guddaa kan taphate dhugaadha maatiidha. Maaliif maatiin ijoollee isaanii yoo bootte fakkeenyaaf daa'imni takka daa'imman teenya yoo nutti bootte akka isiin nurraa cal'iftuuf telefoona san fuunee yoo itti kennine achumarraa baratti
Gaafa lammataa immoo yoo nu telefoona sana irraa fuudhuuf deemne maal taate hin booti jechuudha. Ammallee akka nutti hin boonne yookaan immoo yoo waa dalagaa jiraanne waan dalannu san akka nu dhaamne akka nurraa nu dhaamnee fi fuulee telefoona itti kennitaas irraa deemtisi. Nurraa deemti jechuudha. San booda isiin maal godhachi keessa barataa araada itti ta'aa deema jechuudha. Ijoolleen amma ammoo beekumsi isaanii baay'ee deemeera. Osoo kan dhalatan waa mara beekanii dhalatan waan ta'eef telefoona access gochuu warri qabu isaanii baay'ee xiqqaadha jechuudha. Yaadatte yoo ta'e 2021 irratti biyyuma kana jiraataa mucaan sun TikTok osoo laalu mucaan du'ee faamiliin isaanii ganaa bu'aa turanii sababa TikTokaa sababa bilbila. Egaa darbee booda wanti jedhanii gaabbanii boo'irra immoo yookiin immoo jarri egaa guddattee bilbila akkana godhe jedhanii gaabburraa guyyama isiin dhalattee wanti jechuu eegalteerraa waan isiin barbaachisne jalaa qabuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma isiin jette yoo argitan ta'e mucaan sun TikTok irratti chaalenjiiwwan adda addaa argee chaalenjii san fayyadama jedheeti kan lubbuu isaa dhabe jechuudha. Garaa nama nyaatu. Baay'ee waan garaa nama nyaatu ijoollee keenya umrii sanatti lubbuu ofii dhabuun baay'ee kan garaa nama nyaatudha. Inni itti aanu miidhaa yookaan arrabsoowwan adda addaa wal xiqqeessuu waan hedduu jira social media kana buulingii isa jedhan san. Buulingii ijoollee biyya kana keessatti baay'ee baratamaadha. Ijoolleen School irratti maqaa walii beektu karaa social mediaatiin argitee karaa emailii haa ta'u, karaa Facebook haa ta'u, karaa TikTok haa ta'u, karaa Instagram haa ta'u, social media connectionii kana fayyadamanii maal ol godhanii waan wal xiqqeessu yookaan immoo arrabsoo adda addaa, arrabsoo sanyii haa ta'u, arrabsoo bifaa waan hir'ina daa'imni tokko qabu haa ta'u, isaan wal xiqqeessu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waan akkasiisaniif keessatti hirmaachuu danda'anii yookaan immoo ofiifuu immoo arrabsamuu danda'an jechuudha. Yookiin arrabsamuu yookiin immoo arrabsuu akkasuma immoo amalli isaanii maal ta'a deema beektee ijoolleen sun baay'ee ijoollee amala badaa yookiin amala seera qabeessa hin taane tokko amala ijoollee akka waan faamiliin hin guddisne ijoollee ala guddatti wayii ta'u amala ati ilmoo kee irraa eegduun ala amala biraa wayii sitti fidu beektee yoo sanatiyyuu maal taataa hin saalfatamoo immoo aarii keessa seenuu dandeetta odoo ilmoon sun nama biratti waan atin eegne wayisiin jedhee deebi'ee immoo rakkoo xiinsammuu daa'imman kee irraa nu gahuu danda'a. Karaa ati yaanne maaliif wanti kun elektiriikaa yeroo hunda yoo laalan maal ta'a sammuun isaanii doomaa deema beektee doofaa yookiin gara wallaalummaa deema. Beekumsa wannaa dabalataan deeman waa dubbisuun hin jiru, waa qorachuun hin jiru. Maali dalagaan isaanii telefoonuma waan ta'eef. Dhugaadha. Inni kun rakkoo xiinsammuu yoo jennu ijoolleen low self esteem waan jedhamu tokko jira. Hir'ina argitee ofitti amanamummaa dhabu, low confidence qabaachuu, confidence isaanii ofitti amanamummaan isaanii gadi xiqqaata. Fotoowwan adda addaa social media irratti yoo argan hiriyyaan isaanii yoo makiinaa bareeda wajjin dhaabatee fotoo kan ka'u ta'e innillee ani hoo akkamitti ka'uu dhabe kan jedhu cinqi keessa seena jechuun isaa dhiphata. Inni sun immoo fayyaa isaatiif rakkoo guddaa fiduu danda'a jechuudha. Akkuma jenne qorannoon adda addaa akka mul'isutti mirkanaa'ullee baatu ijoollee sammuu isaanii keessatti dhukkuba sammuu kan kaansarii brain cancer isa jedhamu san fiduu akka danda'udha. Irrallee gahameetiin ifaan ifatti bahuu baatu akka dhukkuba sammuu kaansarii sana fiduu danda'udha kan himani. Akkasuma immoo hanqina hirribaa fiduu danda'a. Ijoolleen yoo kan bilbila qofa laalan ta'e fakkeenyaaf osoo gara hirribaa hin deemne bilbila yoo kan baay'isan ta'e hanqina hirriba isaanii baay'isuu danda'a. Hirriba yoon arganne immoo sammuun isaanii akka silaa barbaadamutti hojjechuu dhabuu danda'a jechuudha. Yaa dhugaa keessa laaqamma hirriba dhabuu yookiin hir'ina hirribaa argachuun isaanii maalirraa mirkaneeffachuu hin dandeettaa beektaa ijoolleen tokko bilbila yoo qabaatte muuvii banuu danda'anii immoo geemii banuu danda'anii yookiin immoo nama lama akkas ta'anii akka dorgommiitti waa qabsiisanii isa taphatantu jira beektee geemma kanarrattu yeroo san maal ta'a sa'aatiin kun taa'ee isaan eegu qoy hagan osoma jedhan moor sa'aatii isaanii gubanii jechuudha. Sa'aatii isaanii gubanii deebi'an immoo qumaara adda addaa keessa seenuu danda'anii qumaara san keessa yoo seenan immoo karaa seeraatiin illee waan hin taane keessa seenuu danda'anii akkasuma immoo ijoolleen argitee yoo
bilbila kan yeroo hunda fayyadaman ta'e ijoollee haadha abbaa isaaniitiif dhaga'uu dhabuu danda'an. Amma yoo argite jette ijoolleen bilbila yoo harkaa qabaatan ta'e yoo ati ugur erguuf kayaamtu ta'e isaan siyyuun dhagaani wanti isaan keessa jiran bilbila qofa. Sammuun isaanii achi keessa jira, qaamni isaanii achi keessa jira, akka malee itti keessa taranii ilaalan waan ta'eef waan sanillee ta'uu danda'anii deebi'anii immoo osoo ati bira jirtu viidiyoo adda addaa yoo massan bananii viidiyoo yuutuubiidha bakka iddoon isaan deeman calqaba iddoo yuutuubiiti. Kanaaf wanti akkasii sunniin immoo wantoota babbadaa sooshaal miidiyaa irratti jibbinu yuutuubii irratti jibbinu ijoollee keenya akka argan hin barbaanneef isaan saaxiluu danda'a. Kanaaf immoo maatiin waan kanarraa eeguudhaaf gahee guddaa qabu jennee yaadna. Yaa dhugaa keetii garuu immoo beektee osoo jarri akkasii bilbila laalan yoo ati irraa fuutu ijoolleen sun maal akka keessa seenu himuu ka'u yookiin immoo akka nama si muufachuu bakka wanni ta'anii beektee muukii bira darbanii fuulli isaanii kun laal zifzif fedheetu maali akka namaatti tuuttee yookiin waan wayii goote. Kanaaf maal gochuu qabna bilbila keenya ijoollee dhoggatu osoo hin qabne hin taane yeroo hunda dhoggachuus osoo hin taane umrii qabaachuu qabanii umrii itti kenninu jiraatu qaba. Yoo itti kennine immoo yeroo ijoollee keenya irra naanna'uu qabna. Maal akka laalan maal akka isaan fayyadamaa jiran beekuu danda'uu qabna jechuudha. Appilikeeshiniiwwan hedduutu jira. Appilikeeshiniiwwan ijoollee keenya ittiin hordofuu dandeenyu hedduu jira. Appilikeeshinii sanniin qarshii xiqqaadhaan bittanii ijoollee keessan akka isaan waan badaan laalle yookaan immoo sa'aatiillee liimit itti godhuu dandeettan jechuudha. Sa'aatii isaan laalan liimit godhuu dandeettan. Amma qorannoowwan adda addaa akka jedhanitti akka himanitti liimitii kaa'eera. Fakkeenyaaf waggaa tokkoof walakkaa umurii waggaa tokkoof walakkaa hanga waggaa lamaatitti ijoolleen kophaa isaanii bilbila laaluu hin qabanii jedha. Ijoolleen kun kophaa isaanii bilbila laaluu hin qabanii waggaa tokkoof walakkaa gadi yoo ta'an immoo inumaa bilbilumaayyuu arguu hin qabanii jedha. Maaliif humni isaan yeroo daa'imummaa sanitti bifa tokko yookaan immoo ifa bal'aa kana adda baasanii beekuu hin danda'an. Bifa adda beekuu hin danda'an. Beektee ijji daa'imman sanii hin gorfamu akka saayinsiitiitu laayitii moor laaluun yaadattoo ta'e biyyatti ampuuliin girgiddaarra yoo jiraatte waan godhanii waraqaa qaruura ija dabsitidha nama biyyatti. Ija dabsitidha waan jedhanii itti ol godhanii akkasitti laayitii baay'ee xiqqaa ta'e tokkoon fayyadaman sababa daa'imman. Bilbilli immoo isa caala reediyeeshinii hamaa qaba waan ta'eef isa caala. Kanaaf waan akkasii irraa of eeguu barbaachisa. Inni biraa immoo waggaa 2 haga 5titti ijoolleen yoo laalan rakkoo hin qabu. Garuu immoo baay'isuu osoo baatanii sa'a tokko yoo guddate ijoolleen ka bilbila itti fayyadamu guyyatti sa'a tokko qofa sanuu waan barsiisoo ta'an educational application jira. Karaa warra amantiitiin illee fakkeenyaaf karaa islaamaatiin karaa quraana banuu fi danda'anii ijoollees waan isaan irraa baratan qofa akka laalan gochuun appilikeeshiniiwwan nu amma jenne kana fayyadamanii ijoollee isaanii hordoffii cimaa taasisuufiin dirqama maatii irra jiru jechuudha. Aynoo amma yeroo ammaa kana karaa amantiin hundaanuu amma beektii amantii hedduu jiraame hundi isaaniitu ni qabu appilikeeshinii waa'ee amantii isaanii barsiisu. In dhufa advertaayizarii yeroo dabree keessatti dhufuun agartaanti amma nuti amma appilikeeshinii musliimaa kan bitamu illee hin qabna. Normaalii akkanuma yuutuub irratti hojjetamee akka gadhiifamuu qabu. Garuu hundumti keessan hordoftoonni keenya ka amantii musliimaa qofa jiru osoo hin taane hundinuu ni qaban appilikeeshinii bitamu amantaa keessaniin akkaataa hordoftii amantaa keessaniitiin ijoollee keessan karaa sirriitti guddisuu yoo feetan appilikeeshinicha san bitanii fi haga yeroo barbaadanitti fedhii keessa irra hundaa'aa ijoollee keessan karaa tola gaarii irratti akka guddifatanii yeroodhaan osoo qabatanii immoo filatamaadha jechuu barbaadeetti. Dhugaadhaa. Kanaaf dhaamsi nuyi akka waliigalaatitti isinii qabnu maatiin ijoollee yeroo kamiyyuu caalaa ijoollee keessan irra naanna'uu qabdanii keessattuu karaa teknoolojii yeroo ammaa akka malee guddatee akka malee babal'ataa yeroo jiru kanatti mana keenya keessa teknoolojiiwwan haarawaa waan uumamaa jiraniif ijoolleenis akka ijoollee duriitiin garagara waan ta'aniif gaduma dhalannaan baay'ee ciccimoo ta'anii dhalatu ijoollee waan hin beekne waan guddaan hin beekne beekan waan ta'eef. Gaafiin isaan si gaafatan bari yoo jirri maqaa miidiyaa kana bakka maqaa appilikeeshinoota kana sitti waaman. Uggaafata. Kanaaf waan akkasii sanniin anamma har'a viidiyoo wayii waraaba jedhee mucaa kiyyatti bilbila kenneera. Bilbilaan yeroo man itti kenne sanatti by the way ijoollee teenya bilbilan tussiifnu har'a waa waraabna jennee itti kennine akshinii wayii argisiifne itti kennine jittuma sanatti yooma san geemii baneera jechuudha. Kanaaf baay'ee na ajaa'ibe waan ta'eef waan akkasiisan ijoollee teessan
waan akkasii irraa eegaa haga dandeettaniin ijoollee teessan kontirool gochuun waan ofii jettan malee waan ijoolleen teessan isiniin jette hin godhina. Ajajaa malee ijoollee teessan hin ajajaminaaf. Maaliifi biyya kanatti amma seerri nu dhiisu waan akkasii jechuu fa'atu jira. Garuu immoo ijoollee teenna hin dhayin hin bursin malee karaa sirrii ta'e irratti yoo guddifanne moor filatamaadha waan ta'eef ijoollee keessan karaa sirriitiin karaa rabbillee jaalatu karaa aadaa keenyaa karaa afaan keenya barsiisuutiin ijoollee yoo kan boorii ta'an ta'e waan adda addaa yoo isaan kan mukaan ta'e kitaaba adda addaa dubbisaa fi barreeffama wayii geemii wayii adda addaa wajjin taphadhaa gadi baasaatii ispoortii adda addaa tapsiisaa. Relationshipin isaan jara waliin qabaatan moor ofitti dhiheessuu beekanii maal feetaa maal hojii haa taphannu jarruun filatu waan hojii taphatan beekanii kanaaf moor bilbiluma qofaan mukuu ba'an immoo yookiin immoo geema taphachuu qofaan jettanii yoo kalaaltan ta'e ilaalchi sun dogongora maaliif nullee akka faamilii ijoollee qabu tokkotti waan laallee ijoollee keenya irraa hubannu jira ijoollee maal yoo godhan immoo nama dhihaatti maal yoo godhan immoo bilbila irraa fagaatti isa jedhu kana sirrii addaan baafannee gara keessan dhufne garuu immoo ijoolleen baatii jaha jechuun ji'a jaharraa eegalee baay'ee ulfaataadha karaa yeroo qabachuu isin itti eegaltan jechuudha akkuma nyaata itti eegaltu isaa wantoota jara tolchuuf wantoota jara sirreessan irraa yeroo san irraa osoo eegaltanii suutaan baay'ee bareeda jechuu barbaadeetti. Dhugaadha kanaaf ijoollee keessan waan akkasii irraa akka qusattanii fi akka irraa eegdanii fi akka to'attanii fi akka teknooloojii baraa kanarraa ijoollee keessan eegdan fayyaa isaaniitiif illee qaama sammuu isaaniitiif illee gaarii waan hin taaneef aadaa keenyallee dagachuu danda'anii afaan keenyas dagachuu danda'anii amantii keenyas dagachuu danda'an waan ta'eef kanaafi piroograamii yookaan immoo qophii garraa kana qabannee kan isinii dhiyaanne jechuudha hordoftoonni keenya. Waan ijoollee keenya miidhurraa ufaa qusannu jecha ijoollee keenyaaf jiraanna waan ta'eef waan gaarii irratti guddifannu iddoo gaarii akka nu gaarii yoo barbaanne hojii gaarii isaaniif ta'u isaanii agarsiisaa guddifannu isiniin jedha. Wal haa barruu irratti qophii babbareedoo bashannansiisoo fi kan nama barsiisan isin kan isin dhiyeessinu isin immoo kan irraa barattan akkasuma immoo isin irraallee kan barannu jechuudha. Isin immoo nu guddisaa afaan keenyaan barannaa afaan keessanii isin barsiifnaa akka isin barbaaddanitti isin bashannansiifnaa isiniin jenna. YouTube keenya share like subscribe gochuun warri haarawaa taatanillee maatii keenya ta'uun karaa Facebookaatiinis karaa TikTokiin akkasuma karaa Telegramaatiin nu hordofaa isiniin jenna. Qophii babbareedaa bashannansiisoo fi irraa barattan qabannee qophii biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaa fi raafmanni isin wajjin haa jiraatu jecha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.